Keessatti goggosanii erga inni goggogee daakanii itti fayyadaman raammoo garaa keessaa warroota garaan bookokuu jechuudha kuuf jedhu yeroo waa nyaataniitiin hin jedhan nyaanni hin dalay warroota nyaata isin dhogguu fi akkasuma mootuyyuu yoo nyaataniitiin hin geessan nyaanni keessan kan isin hin dalagne akkas isin bobbokoksu warroota kanniniif baay'ee maan kan tokkichi hin gaanillee agadaa akka barbaachisaa keessan aga barbaadatti dabalachuu dandeessan namoonni damma jaalattan anan baay'ee waan hin feeneef tokkuma itti dabaladha baay'een fedhullee obboleeyyan kiyya dawaa yoo itti fayyadamtan harda fayyadamtanii bordhiisuuf tan fayyadamtanii itti bordhiisuu osoo hin taane dawaa erga dawaadhaan fayyadattaniitiin itti fayyadamtanii niyyaadhaan qaama qalbiidhaan itti fayyadama addaan hin kukkutinaati jechuudha yoo dhugumaan fayyuu furmaata argachuu barbaadu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونه أكم جرت تردوتا في دعوة تسانتي وروشة كم بيجا كيسا كم بيجا لا هندم تكيسا نجرتو ديبي في تنجر حتى فيديو قباب دو تكا قافي يرو هندس النقافة التانيفي وانت يرو هدو قافي نو تتايس الركساج وسنجين كاجرو تكا قبات ديسي في تنجر حامد عمر قبكنا تنجين ترون رافتنا أكاسو مور هارا نفتن بغا نقا نفتني لايكي سبسكرايب شير أكاسو كومنتي رتي وابا برسو داني ياد كيسا قافي وقباتن كومنتي برسو نرافتنا نسنجلا بوليان كيا guyyaa hadhaan mawaal qabattee dhufte isaan jechuun keessan hinafu kinoo isa kana namni olaaleen jira jedhee yaadu roomaan jedhama inni kuni dibsi roomaan fa'aan beektan jedhee yaada kinoo suuraan isaa akkuma asirratti argamu kana isa kana ammoo soorama isaa isinitti argisiisuudhaaf fide malee isa mana kanaa miti kan fayyadamu jechuudha habbaa isa keessa tan osoo hin taane qoola isaa quncee isaa kan duuba isarraa kana irraa baasanii aduu keessatti goggosaniitidha kan irraa fayyadaman jechuudha kun amma baay'ee gogee jira ani immoo dakkadhee dura waan lafaa qabuu fi suurama isaa isinitti argisiisuudhaaf fide malee dakkadhee dura lafaa qabaa jechuudha akkasitti goggosanii erga geessaniitii booda hin daakkamu daakkamee anamma daakee geessitiin hin jira xumuree jira jechuudha kinoo kana fakkaata arga daayitaniitiin hin geessitanii jechuudha isa kana waa hedduu fayyada dawaasa tokko lama jedhee isinitti mun barbaadu dawaatan suuta keessanii fi indalaga keessattuu namoonni mana arabaa keessatti dalaydanii dawaa isaa faayidaa isaa hin wallaaltan jedhee hin yaadu arabdoonni hedduun isaanii erga kagaraa isaa macorreessan keessa nyaataniitiin hin geessanii isa kana irraatii guuranii kaayee goggosan jechuudha aduu keessatti goggosanii erga inni goggogee daakanii itti fayyadaman raammoo garaa keessaa warroota garaan bookokuu jechuudha kuuf jedhu yeroo waa nyaataniitiin hin jedhan nyaanni hin dalayneef hunduma isaaniitiin fayyada karaa hedduun itti fayyadaman isa kana warroonni mana arabaa dalaydan keessattuu dhugaa rabbiiti itti fayyadama karaa hedduu fayyadamuu dandeessu hadhammootuyyuu isuma nyaata nama dhogguuf jedheen irraas ni dalaguutiin jira ittaan isa kana jechuudha damma namni olaaleen jira jedhee yaadu an damma manaatiin fayyadama tariitii namni hundi damma manaan hin qabdan jedhee waan yaaduuf isa kana qabee fidee jira jechuudha damma kanatti dabalatan akkamitti itti fayyadaman haalli isaa hoo kan jedhu kun birciqqoo asii qopheeffadhee jira inni kun immoo tuyyuu bishaan kana asitti danfisa jechuudha maaliif akka shaayiitti waan dhuguu fi bishaan erga danfiseetii booda birciqqootti busa waliin gaachuudha walumaa galatti bishaan kana danfiseetii walitti deebiname kinoo bishaanichi danfee xumurameetti jira waan ta'eef amma jara kan lamaa walitti buufadha jechuudha birciqqoon as jira maanka takka qofa fayyadamtan dawaadha waan ta'eef baay'ee hin hadhaa'u haddaa baay'ee sin qabu tariitii namoonni hundi akka tokko miti jechaadhaaf malee nama kaadhuma tokko fayyadamtu andura dakkadhee lafaa qaba yeroo kamuu nan fayyadama akkasuma maatiin mana kanaas isin fayyadaman waan ta'eef yeroo duraatiif dhugaa akkuma keessanii kanatti akkuma nama hedduutti gaafii nama hedduu gaafatan irraa inni kan hojjechaa jiru akkuma keessanii kanatti rakkachaan ture cinqamaatiin hin ture jechuudha nyaata na dhoggaa yoo nyaadheetiin hin jedheen gararratti na ulfaata dhugaa wanta roomaaniin kun faayidaa isa tokko lama jedhee dubbachuu hin danda'u waa meeqa fakkana fayyadanis akka mataa kiyyaatti booda irra damma kanatti dabalatanii jechuudha maan kan tokkichi hin gaanillee agadaa akka barbaachisaa keessanii aga barbaadatti dabalachuu dandeessan namoonni damma jaalattan anan baay'ee waan hin feeneef tokkuma itti dabaladha baay'een fedhulleedha ammallee isin argisiisuudhaaf yeroo kamuyyuu yeroo hin gaafatina yeroo kamuyyuu itti fayyadama baay'ee faayidaa qaba waan ta'eef furmaata isaa guyyaa 2-3 keessatti argitanii akka tani koomentii jalatti na barreessitan abdiin qaba hedduu tokko faayidaa qaba dhugaa bishaan ho'aatti dabalattu jechuudha booda sirriitti waliin geettanii
ganama qursii ganama yeroo kamuyyuu isuma kana fayyadamtan ani yeroo kamu isuma fayyadama baay'ee tokko gaariidha baay'ee tokko faayidaa qaba itti sin guddisinaadha dawaan baay'atee dhibee fidaa kuma jedhasanittiidha hanguma sin barbaachisu tokko ana fakkeenyaaf mankaa tokkoon fayyadamee mankaa kimashas fayyadamuu dandeessanii hanguma barbaadanii dammaa wajjii walitti dabalaati fayyadamaan isiniin jedha warroonni nyaata nu dhoogaa yoo nyaanni hin jennu garaan keenya kun nu bokossaa nyaanni keenya nuuf hin daakamu warroonni jettanii fi isa kana fayyadamtanii akka yeroo xiqqoo keessatti furmaata argattan abdii guddaan qaba warroonni chaanala kana faaraa taatanii baga nagaan dhuftanii akkuma maatii kaawwanii akkuma baratamee like subscribe commentiidhaan yaada keessan jalatti qooda gaafii qabaatanii gaafii jalatti gaafachuu dandeessu akkasiin isiniin jedha ulfaadha galatooma hamma viidiyoo walitti biraatti walitti deemnutti turtii gaarii isin yaa ta'u